thank you person for co-signing the SR 168. So we've been following up what's going on in Ethiopia and the human rights violations going on. So these are opportunities. Thank you. Hi, how you doing? Good to see you. All right. Hi, how you doing? Oh, good to meet you. Oh, very good. All right, thank you. How are you doing? So good to see you. Good to meet you. Hi. 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 Patty Mary wajjin asitti wal arginee turre walgaytiin kenna namtiin kenna si wajjin hedduu bareeda ture akkuma HR 128 asin dura manni Oromoo magaalaa adda addaati state adda addaatiin walitti ba'ee akka saniin galma ga'e Patty Mary wajjin wal arginee waan milkii fakkaataa waan bareeda fakkaataa ka awwaalaa state awwaalaa sa'illee co-signii gootee jirti siyaatiniin keessatti akkanatti hirmaachuu jirra uummanni magaalaa biraa keessa jirus abdii qaba akka senata jaraa dubbisaa akka jirti. Isiin galateeffachuudhaas waan godhaa jirtu itti fufteetinii haala kana akka itti fufeetinii akka sanatiin irratti bootii godhuu fi akkasumas ammoo nu cinaa akka dhaabbattu isiinis qooda kana keessatti gammachuudhaan hirmaachuu isiitiif gammachuu isiin nu ibsa. Wanni sanataroota kenna galata galchuun isaan dura dhaabbannee fuulaan wal argineetiin galateeffachuu bu'aan isaa maali yoo jettanii hawaasni kun maal akka fakkaatu ciichaan isaan godhaa banan karaa imeelitis karaa bilbilaanis bifa hedduu waan ta'eef haa ta'u ammoo ija keessa wal arganiitiin rakkina nu keessa jirru haala nu keessa jirru fi kenna yoo ibsannee isaanis hedduu itti dhagahamaa jennee abdanna. Kanaaf carraa argamee bakkuma hundattuu silaa bakkii sanataroonni kenna argamu steetatti waan akkanaa isaan cina yoo dhaabbanne isaanis nu cina dhaabbatan jedheetiin akkasitti. Cocktail and networking with our local senator and Senator Patty Murray and as well as Gary Love. So we actually emphasize all the importance of the Senate resolution. We're here to thank her in person and as well as learn from local organizations the different kind of political things happening locally, and, policy changes happening locally. So it was a great information session and learning discourse for local communities to come and interact with other communities. How did you find it? Well, I'm definitely glad I came. I learned a lot, and she's definitely doing a lot to try and change things politically for women. So, yeah, I'm excited to see what's going to happen.